Namoonni hedduun jaalalaaf jecha lubbuu isaanii dhabaniiru. Namoonni hedduun jaalalaaf jecha sammuu isaanii dhabaniiru. Micoon suuraa ishee argaa jirtan tuni egaa akkan viidiyoo hedduu argetti jaalalaaf jecha kan isheen lubbuu ofii of baaste jedhamaa jira. Micoon tunis kan jiraattu biyya hambaa Saawud Arabiyaa keessa kan jedhame jechuudha. Haa ta'uti garuu ishee qofa miti jaalalaaf jecha kan lubbuu ishee dhabee ijoollee hedduudha jechuudha. Akkasuma dhiirota illee shamarran illee jechuudha. Jaalala jechuun wanta nama filatu miti. Dhiirri jaalalaan hin miidhamu jechuu miti, shamarri jaalalaan hin miidhamtu jechuu miti. Namni kamiyyuu jaalala keessatti ni miidhama. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko jaalala caalaa kan tarkaanfii ofirratti fudhatu amanamummaa nama sanirraa dhabee amanee fudhachuu dadhabuu isaati jechuudha. Namni tokko namni kun jireenya kootiif naaf ta'a, umurii koo guutuu na faana jiraata jedheeti kan guutumaan guututti nama sanatti amanee jaalala keessa seenu. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko gaafa nama ganu namni immoo tarkaanfii ofirratti fudhatu sun wanta sana amanee fudhachuu dadhabuudha. Inni kunis immoo godaannisa onnee akkasuma akka sammuu ta'uu akkasuma immoo lubbuu ofii balleessuu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Namni kamiyyuu jaalatee miti kan lubbuu ofii balleessu. Keessumaa immoo warreen biyya hambaa jiran kun wantoonni isaan aarsu hedduudha. Egaa mana maadaamii keessa hojiin baay'achuu danda'a, isheedhaan walitti bu'uu danda'u. Kanneen kana waliin walitti dabalamee namni isheen jaallattullee iccitii ishee itti machuudhaaf ofirraa kan dhiibu yoo ta'e baay'ee tokko ulfaataadha. Tarkaanfii ofirratti kan fudhatan kanaaf jechuudha. Ijoolleen hedduun keessan yeroo hedduu nan arga dhiiraaf jecha lubbuu ofii of baasti, dhiiraaf jecha bochi kan jettanii hojjettan, viidiyoolee hojjettan akkasuma poostii wantoota tokko tokko poostii gootan ni jirtu. Namni tokko nama sanaaf jecha osoo hin taane miira nama sanaaf qabudha. Miirri sun immoo miira dhugaa gaafa ta'edha tarkaanfii ofirratti kan fudhachuu danda'u. Haa ta'u iyyuu malee iddoo kanatti dhiiras ta'ii dubara iddoo kanatti wanti isiniif dhaamu tokko gaafa namni tokko isin gane dhugaadha in ulfaata, baay'ee ulfaata, nyaata si jibbisiisa, namarraa si fageessuu danda'a. Nama kanaan ganamuun kan kee waan addunyaa guutuudhaan ganamte sitti fakkaachuu danda'a. Gaafa dubartiin takka si dhiiste dubartii hundinuu waan si dhiiste sitti fakkaachuu danda'a, waan sin barbaanne sitti fakkaachuu danda'a. Gaafa dhiirri tokko si dhiise dhiirri hunduu waan sin barbaanne filannoo waan hin qabne ta'ee sitti mul'achuu danda'a jechuudha. Irribni si qabuu dhiisuu danda'a, nyaanni si jibbisiisuu danda'a. Wantoota hedduu egaa wantoota kana jibbuurraan kan ka'e maafa lubbuu of hin baasne lubbuu ofirratti tarkaanfii fudhachuu irra wanti isiniif dhaamu miirri akkanaa kun gaafa isinitti dhaga'amu namni kamiyyuu amantii mataa keessanii ni qabdu. Amantii keessa sanatti jabaattanii kadhachuudha. Gaafa lubbuu kee balleessi jedhamee sitti dhaga'amu wanti akkasii miirri akkasii gaafa sitti dhaga'amu nama kana dhabuu irra lubbuu koo dhabuu wayya jettee gaafa sitti dhaga'amu amantii keetti jabaattee kadhachuudha. Akkasuma yeroo kana keessa immoo miira akkasii kana keessa illee warreen jirtan sooshaal miidiyaa irraa yeroo muraasaaf fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo immoo fagaachuu hin dandeenye yoo ta'e wantoota nama sana isin yaadachiisne dhaggeeffachuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa lubbuu ofii irratti nama tokkoof jecha murteessuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf amma ati dhiira tokkoof jecha gaafa lubbuu kee dhabdu namni immoo siif jecha gaddu, namni si dhabuu isaatitti gaddu hedduudha. Maatii kan kee, obboleeyyan kan kee akkasuma immoo hiriyoottan kan kee jechuudha. Inni boruu dubartii biraa fuudha. Isheen boruu dhiira biraa heerumti. Kanaaf nama tokkoof jecha of miidhuu irraa aarii daqiiqaa 5tiif jecha lubbuu keessan baasuu osoo hin taane tasgabbooftanii iddoo sanatti bilbila keessan lafa guutanii gara kadhannaatti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Miirri keessan illee tasgabbii argata jechuudha. Namni ati har'a nama sanaaf jecha of miitu kuni yoona dhimma keetiyyuu hin qabu ta'a. Ati miidhamuun kan kee, bu'uun kan kee, jaalala kana keessatti cabuun kan kee nama sanatti bu'a tokkoyyuu ta'ee itti mul'achuu dhiisuu danda'a ta'a. Namni tokko ergasii jibba jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti dhiira dubartii wanti jedhamamtu hin jiru. Namni kamiyyuu ni caba, ni miidhama. Akkaataan miidhama dubartii fi dhiira itti miidhama san keessaa itti baatu garuu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Dhiirri tokko yoo jaalala keessatti dubartii takkaan miidhame yoo jaalala lammaffaa keessa seene of eeggata jechuudha. Akka kaleessaa sanatti akka jaalala isa kaleessa isa miidhee sanarratti of hin gatu hin jaalatu jechuu koo miti. Hin jaalata garuu irratti of hin gatu jechuudha. Dubartoonni immoo akkasii miti. Kun neechara yookiin uumamuma. Haala wal fakkaataa ta'een dhiirota hedduudhaan miidhamuu dandeessi. Dhiira ishee gane sana
har'ammoo dhiistee kan biraa yoo jaalatte inni kunis haala wal fakkaataa ta'een ganuu danda'a. Dubartoonni irra deddeebiidhaan dhiirota amanu. Inni kunillee uumama jechuudha. Haa ta'uti garuu dubartoonni hanga dhumaatitti amananii irra deddeebiidhaan gaafa miidhaman dhugaa dubbachuudhaaf dhiirota irraa baay'ee fagaatanii dubartoonni ko'ummaa qofa filatanii jiraatan yoo argitan yoo ta'e akkaataa saniini jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessa warreen jaalala keessatti miidhamaa jirtan furmaata kan isiniif ta'u tokkoffaa amantaa keessanitti cimtanii kadhachuudha. Lammaffaan namoota jaalattan maatuma keessan obboleeyyan keessan hiriyoottan keessan kan ta'an jechuudha. Isaan waliin hariiroo uumtanii isaan waliin haasa'uun barbaachisaadha. Akkasuma hojii irratti biizii sammuu keessan biizii gochuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo nama tokko jaalattanii argattanii faanaa jiraachuu qofa osoo hin taane namni isin jaalattan sun yoo isin gane yoo isin hin barbaadu isin hin jedhe nama san jaalattan taanaan namni suni nama jaalatu waliin akka jiraatu eeyyamaa fi jaalala jechuunis isa kanaadha waan ta'eef lubbuu keessan irrattis tarkaanfii hin fudhatina. Hundi keenya iyyuu ni miidhamna jaalala keessatti. Jalqabumaayyuu namni jaalala keessatti hin miidhama jaalalaa yoo hin beekne tasumaayyuu waa'ee jaalalaatis beekuu hin danda'u hiika jaalalaatis hin beeku nama miidhameefillee miidhama san beekuuf hin danda'u jechuudha. Namni jaalala keessatti hin miidhamne waa'ee jaalalaa hiika jaalalaa beekuu hin danda'u kuni dhugaa jiru. Kanaaf yeroo kana keessa nama jaalattaniin gaafa ganamtan tarkaanfii ofirratti hin fudhatina. Tarkaanfii ofirratti hin fudhatina. Namni isin jaalattan sun yoo isin gane nama jaalatu waliin akka jiraatu eeyyamaafiti dhiisa. Egaa jaalala jechuun dhugaadha baay'ee ulfaataadha. Nama tokko jaalannee amannee umurii keenya guutuu faana jiraachuu qabna jennee lubbuu keenya kennineefiti. Namni tokko dirqama lubboof baasu qofa miti bara. Kan gubbaarrattis du'u jira, kan keessatti du'u jira, kan karoora isaa dhabu jira, yeroo hunda kan gaddaan jiraatu jira, yeroo hunda kan cabiisan jiraatu jira, yeroo hunda kan godaannisaan yaadannoo nama sanaatiin jiraatu jira. Lubbuun darbuu qofa miti. Gubbaarratti namoonni jaalalaaf jecha du'an hedduu isaaniitu jira. Fakkeenyaaf amma viidiyoo nama ilaalaa jirtan kuni Lammaa jedhama. Lammaan egaa umurii dargaggummaa isaatirraa ka'ee micoo jaalatu takka qaba ture. Iddoon isaan lamaan waliif beellamanii itti argaman yeroo hundumaa iddoo tokkicha ture. Yeroo kana keessa dubartittii waan ganteef akka sammuu ta'ee umuriin isaa yeroo kana keessa deemeera. Garuu inni sammuu isaatti deebi'uu hin dandeenye. Yeroo hundumaayyuu erga sammuun isaallee darbee iddoo jaalallee isaa waliin wal beellamanii wal argassana deemee dhaabbata jechuudha. Seenaa isaa ani dhaggeeffadheen jira tarii isinis dhaggeessaniitu ta'a. Egaa jaalala dhugaa jechuun hagan. Sammuun keenya immoo takkitti sammuu keenya dhabne taanaan sammuu keenyatti deebi'uu hin dandeenye. Egaa namoonni gubbaarratti du'anis isaan kanaadha jechuudha. Jaalala dhugaa jechuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Yeroo hundumaa yaadannoo keessa akka jiraatus taasisa. Kana hundumaa keessaa bahuudhaaf garuu dhiiras ta'e dubartii kadhannaa qabdutti akkasuma amantii qabdutti kadhannaatti cimiinsi jedha. Egaa obboleettiin keenya kuni umuriin ishee ganaa daa'ima. Umaa gochuu hin danda'amu. Waaqayyo immoo qulqulloota cinaa ishee dhaabuun jedha. Warreen yeroo kana keessa miidhama jaalalaa keessa jirtan furmaanni isin qabdan nama jaalattan san faana bu'uu nama jaalattan sanaaf lubbuu keessan dhabuun umaa gatii tokko hin qabu gatii isin